Ashama harka fuunee hordoftoota meettaa tuubee nagaan jaalalli bakkuma isin jirtanitti isiniif haa ta'u isinin jenna. Har'a immoo faayidaalee dinnicha irraa argannu qabannee isin dhufne isinis hanga xumuraatti akkan waliin turtan abdii qabna. Akkasuma jalqaba irratti gara maatii keenyatti dabalamaa qophii keenya guyyaa guyyaan isinii darbu argachuudhaaf gara hordoftoota keenyatti dabalamaa isinin jenna. Faayidaaleen dinnicha nyaachuu irraa argannu yookaan faayidaaleen dinnichi nuuf kennan keessaa muraasa isaanii tokkoffaa inni keenya qixa sirrii akka naanna'uuf nu gargaara. Mallattoolee dullumaa baay'inaan fuula keenya irratti mul'atan nurraa xiqqeessuudhaaf nu gargaara. Dhukkuba kaanserii nurraa dhorkuudhaaf nu gargaara. Hirriba ga'aa argachuudhaaf nu gargaara. Ashaboo fi cooma irraa bilisa waan ta'eef dhiibbaa dhiiga keenyatiif baay'ee ni tola. Namoota dhukkuba shukkaaraatiin hubamaniif baay'ee ni tola. Jabina lafee keenyatiif baay'ee nu gargaara. Viitaaminii B6 olaanoo of keessaa waan qabaniif baay'ee nu gargaara. Egaa faayidaaleen dinnichaa kanaa fi kan kana fakkaatanii nu kennuudhaaf nu gargaara. Qopheessaan Dr. Gurmeessaa. Egaa nutis wantoota gatii xiqqoodhaan mana keenya keessatti bitannee itti fayyadamu nurraa waan guddaa akka argannu beennee faayidaalee isaa beennee itti fayyadamuu qabna. Qophii keenyaarraa asuma irratti xumurraa qophii biroon hanga walitti deebinutti nagaan nu turaa isinin jenna. Hiriyoota keessaniif like share gochuu hin dagatinaa.